Hi guys, akkam jirtu nagaa jirtu jirra alhamdulillah. Ana moo creative dha. Hadda video kenna kan haddaatiin waa'ee video transition ilaalla jechuudha. Transition jechuun video kenna irratti video tokko irraa gara video tokkootti yoo ceenu ceehumsa kenna kan nu bareechisu jechuudha. Isa kanas ilaaluuf jalqaba video tokko haala amma argitan kanaan eega galfannee booda maal goona fakkeenyaaf video tokko haala amma argitan kanaan eega galfannee booda timeline keenya irratti video keenya eega bakka lamatti haala amma argitan kanaan video eega qoonnee booda eega qoodamee booda jiddurraan sararatti nu dhuftu tana jiddurraan sararatti akkana nu dhuftu tana isii tajidduu jirtu tana sararatti jidduu jirtu tana isii tana isiisan si'a takkatti tuqna jechuudha. Isiisan yeroo tuqnu transitionii CapCut kenna nuu fide hunda haala amma argitan kanaan nuu fida jechuudha. Kanaafuu video kennaaf hin taa'yennetiin ka yaadnu filanna jechuudha. Sanniin keessa amanu ka fayyadamnu gosoota garagaraatu jira. Gubbaarratti isin filachiisa laayitii keessa seenneetiin filanna jechuudha. Laayitii keessa akka jalqabaa kana yoo filamnu haala amma argitan kanaan video kanarraa gara video kanaatti yoo ce'u light transition akkana kana qabaata jechuudha. Diqqoo anu bareeduuf maal goona video itti aanu kana diqqoo zoom gooneetiin halluu isaas diqqoo adjust goona. Halluu isaa diqqoo adjust goona. Haala amma argitan kana amma video san yeroo bannu kanarraa gara kanaatti nu ceehuu danda'a jechuudha. Asuma irratti ammoo transition keenya irratti deemu videoon keenya akka nu bareeduuf transition kana waliin haala bareedaa ta'een akka nuuf mul'atuuf maal goona as biratti sound effect fayyadamuu dandeenya. Sound effect fayyadamuuf audio keessan seenna achiin booda sound effects jedhu san keessan seenna sound effect barbaannu tokko itti barreessina. Click jennee barreessinu achiin booda search nu godheetiin click nu fida jechuudha. Haala amma argitan kanaan aadarra godhanna achiin booda diqqoo ni edaana haala amma argitan kanaan nu fida jechuudha. Sagalee jalaa balleessinuutiin mee ceehumsa akkamii qabaata haala argitan kanaan ceehumsa bareedaa nu qabaata jechuudha. Inni biraa ammoo karaa biraatiin transitionii akkamitti galchuu dandeenya? Transitionii garagaraa bakka garagaraa buufanneetiin jidduu kanatti galchuu dandeenya. Isa kanas yoo ilaallu jalqaba kanaa balleessineetiin as biratti amma badeera. Amma transitionii biraa galchuuf maal goona overlay keessan gara duubaa duwwaneetiin jalarraan overlay ka jettu tana tuqna. Overlay in tuqna. Eega tuqne booda add overlay achiin booda transitionii bakka biraa buufanne hin barbaanna. Yookaan ammoo chaanaalii amma san keessa isinii kaa video asiitii qabu keessa seenaa achiin booda transitionii kanaan dura buufadhe ni barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf transitionii kana itti galchuu barbaada aadarra godha overlaydhaan. Kanaafuu gubbarratti naagaleera zoom godheetiin video kiyya waliin wal qixxeessaa achiin booda maal godha transitionii irratti kagaleessan si'a takkatti tuquudhaan jalarraan bakka tana tuqna. Isii tana yeroo tuqnu filannoowwan garagaraa nuuf fida. Sanniin keessaa filter ka jedhu kan lammaffaa kana yeroo tuqnu haala amma argitan kanaan nu dhufa jechuudha. Mee haala argitan kanaan nu fida jechuudha. Kanaafuu diqqoo hin fagaate waan ta'eef diqqoo akkanatti sisina achiin booda asinillee gabaafannaa jiddurra godhanna jechuudha. Akka garasillee nu jalaan dheeran haala amma argitan kanaan hin gabaafannaa mee haala amma argitan kanaan nu fiduu danda'a jechuudha. Karaan lammaffaa haala kanaan transitionii galchuu ni dandeenya jechuudha. Galatooma viidiyoon guyyaadha kana fakkaata. Yoo irraa fayyadamtan chaanaalii kana like, follow yookaan ammoo subscribe gochuun dagatina.